mucayyoon kun yeroo hammaa kanatti madaamii karaarraa ishii qabdee fudhattee galteen gurguramtee haala rakkisaa keessa jirti. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u. Isin lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isinin jedha. Asumaan immoo wanti nan isin hubachiisuu barbaadu yeroo hundumayyuu rakkinoota garaagaraa wantoota obboloonni keenya keessatti kufanii jiranii fidee dhufee kanan isin biraan ga'u. YouTube'idhuma kanayyuu yaanni fi karoorri koo inni jalqaba namoota gola namaa keessatti biyyoota namaa keessatti rakkatanii warroota akka koo rakkina baay'ee hedduu argatan oola waan ta'eef isaaniif sagalee ta'uudha fi kanaaf chaanaaliin kun sagalee ijoollota mana madaamii keessatti rakkachaa jiranidha. Kanaaf iyyuu wanti isin hubachiisuu barbaadu wantoota akkasii fidee gaafanii gara keessanitti dabarsuu adaraa keessanii sammuun keessan akka hin dhiphanne sammuu keessanii tasgabbeessatoo wanta irraa barachuun isinitti jiraatu jireenya keessan keessatti irraa barachaa akkasuma immoo sagalee waliif ta'uu qaama dhimmi kun ilaallatutti bira ga'ee akka dhaga'amuu fi karaa dandeenyanii miidiyaa qabnu hundumarratti iyyuu sheer waliif goonee sagalee waliif ta'uu maaliif borutti wanta nurra ga'u sababa hin beekneef nuti yoo walii dubbanne nuti yoo walii birmanne maleeyyuu eenyuyyuu qubanuun qabaatu maatiin biyyaallee wanti isaan beekan hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa akka sanatti na hubadhaa isinin jedha. Mucayyoon kun yeroo ammaa kana keessatti Saawud Arabiyaa naannoo Jiddaa keessatti kan isheen argamtu erga biyyarraa gara Saawud Arabiyaa deemte waggaa tokko guuttee jirti. Mana kontiraataatti kan ishiin galtee karaa seera qabeessanii sana booddee mucayyoon kun mana kontiraataa bakka itti galte sana ji'a 10 yeroo hojjettu keessatti ji'a 2 isa jalqabaa bichaadha miindaan kan kennameefi sana booddee maallaqni ishii miinda ishii hin dhorkame. Mucayyoon kunis immoo murtiin ishiin murteessite bilisa hojjechuurra as taa'e tooyi nan bada bakka bu'een bu'aa jettee ofirratti murteessitee mana sana keessaa hin badde erga ji'a 10 hojjette erga baatees immoo mucayyoon kun namallee hin dubbifanne namaanillee haala naamijeessaa hin jenne callisteeti kan ishiin baate waan ta'eef yeroo baatu keessatti gara itti gortu wallaaltee goodaa teessee otoo boossuu madaamin yaada itti dhuftee maaliif teessee boossaa ka'ii si fudhadhee tangalaa mana koo hojjette jettee mucayyoo kanaa ofitti qabdee fudhattee galtee erga ji'a 2 hojjettee mucayyoon kunillee miindaa kunaaf kenni gaafa jettuuni miindaa kee ji'a 3 sii kenna malee ji'a 2tti siif kennuuti hin danda'u siifis hin kennu jetteeni eshi jettee ji'a 3 gaafa guuttus miindaa kunaa kenni jennaan ani mana koo keessa si hojjisiisuuti hin danda'u miindaa si sababa siif laadhuuf hin qabu poolisiin illee na qabuuti danda'a waan ta'eef ani siyyuu hojjisiifachuu hin danda'u jetteeni sana booddee nama dhiira kan ta'e tokkotti bilbiltee namichi kun dhufeeti mucayyoo kana fuudhee gaafa fuudhee mucayyoo kanaan deemu iddoo namni itti arguu hin dandeenye Itoophiyaanillee nama 3 kanarraa nafe Ugaandaa biyyoota garaagaraarraa walitti qabee biiroo otoo hin taane iddoo sanatti gamoo keessatti gara gubbaarraa gamoo keessatti kan itti cufamee kan eegamu achi keessatti wanti nyaatan wanti dhugamu wanti tokko hin jiru bishaan iyyuu kan dhiqannaadhaaf harkafaa waan garaagaraa qaama kan dhiqachuudhaaf fayyadamani kan isaanii dhugiitiidhaaf fayyadamanu nyaanni hin jiru achi keessatti gaafa isaan rakkatanii waan tokko itti dubbatanii namichi achi keessatti jara kana heegu kuni ijoollota kana heegu baay'ee tokko jechuudha kan inni isaan reebee too'i reebicha amaa isaanirraan ga'aati kan jiru. Kanaaf mucayyoon kun yeroo hammaa kana keessatti baay'ee tokko jechuudha dhukkubsattee achi keessatti laaftee too akka jirtu bilbillee kallattiin harka jira. Bilbila kallattii kanayyuu hiriyoota ishii keessaa warra xiqqoo wayyoo qabanidha kan mucayyoo amma sagalee taatee fi dabarsaa jirtu kana anillee lakkoofsa ishii irraa fudhadheen jira waan ta'eef natti himte jechuudha akka isaanii maal mucayyoo kun akka qaqqabanii fi namoota Itoophiyaa ta'anitti iyyaa fi jedhanii lakkoofsi mucayyoo kanaa iddoo ishiin jirtu kallattiin jechuudha na harka ga'ee jira. Kanaaf namoonni mucayyoo kana gargaaruutii dandeessanii adaraa keessan adaraa namummaa adaraa waaqayyoo adaraa uumaa keessanii amantii
keessanii kan itti amantaniin isin qabeera isiniin jedha. Namoonni mucayyoo kana qaama seeratti dhiyaachuudhaan qaama seeraa akka ishii qaqqabu kan gochuu dandeessani adaraa keessan isiniin jedha. Mucayyoon kun otoo mana kontiraatatii hin ba'in dura biiroo irratti bilbilattee biiroon garuu homaa furmaata tokko gochuu fi jalallee bilbila kaasanii waan tokko gochuu fi hin dandeenye. Sana booddee mucayyoon kun bilisaan hin hojjedhu jetteeti kan mana madaamii keessaa baatee amma garuu du'aaf jireenya keessa mucayyoon kun dhukkubsattee haala hamaa keessa jirti. Kanaaf iyyuu adaraa keessanii mucayyoo kanaa gaafa duute boo'uufirra hamma qaqqabaadha isiniin jedha. Maqaan ishii Caaltuu Tamasgeen Fullaasaa jedhamti. Biyyi dhaloota ishii Aanaa Baakkoo ganda Adullaa Buttoo jedhama. Kanaaf iyyuu obboloota koo adaraa keessan adaraa namummaa adaraa obbolummaa gargaaraa isiniin jedha. Kanatti aansee immoo dhaamsinan isiniif qabu adaraa keessanii biiroon illee yoo isin gargaaruu baate bakka jirtanitti miindaan keessanillee yeroo jalarra baay'ate keessatti adaraa keessanii otoo nama tokko qopheeffatanii callistanii godatti hin ba'inaadha. Mucayyoon kun amma biiroo miti kan jirtu harka poolisii galtee miti kan jirtu. Mucayyoo kana madaamiin gurgurachuuti dandeessi. Iddoo eeggama sanatti maaliif akka eeggaman iyyuu hin beekamu jechuudha. Achitti yookiin kalee isaanii keessaa baasuu fi achitti walitti qabuu danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa keessanii callistanii mana madaamii keessa baatanii too'ii baddanii too ina deemidha. Dursaa too bakka sirri qopheeffadhaadha. Nama aasofsiisadha. Innumtiyyuu yeroo ammaa kanatti hin amanamu jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee callistanii ba'uurra akka sanatti yoo duunellee reeffi keenya akka iddoon jiru hin wallaallamne. Amma mucayyoo samuuna darbe baatee karaa irratti boqotte jedha sana balaa konkolaataatiin kinoo reeffi ishillee bakka jiru wallaallamee rakkatamee barbaadamaa ture. Kinoo samuuna kana argameera jedhanii gara biyyaattillee fuuldura kana galuudha akka jirtu dubbatamaa jira. Kanaaf iyyuu du'a saree akka hin duune reeffi keenyallee maatii keenyatti galuudha fi dhabamee akka rakkisaa hin taanetti adaraa keessanii of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Obsas godhadhaa, tasgabbii godhadhaa. Amma rabbi isin gargaaree maatii bira jiraattanis amalumaan gaafadhaa isiniin jedha. Biiroon Itoophiyaa immoo waaqayyoo waaqarraa isiniif haadhiisu wanta isiniin jedhu hin qabu. Ani isin abaaruutii hin danda'u isiniin jedha. Garuuti imimmaan haadha hiyyeessaa, dhiigni haadha hiyyeessaa inni akkanatti dhangala'u kun ijoolleen hiyyeessaa of jijjiirraa maatii keenya gargaarraa obboloota keenya barsiifne jedhanii rakkina biyya isaanii keessa jiru darraraa biyya isaanii keessa jiru jibbanii biyya isaaniirraa ba'anii isin immoo rakkattoota kana warra biyya isaaniirraa baqatanii of jijjiiruuf jedhan kana jalaazim jettanii hojii keessan dagattanii kan dafqi isaanii imimmaa isaanii dhiigni isaanii dhugaa isaanii har'a yoo isinitti dhagahamuu dideeyyuu rabbi biratti isinirraa barbaadamaa. Kanaaf iyyuu adaraa keessan isiniin jedha. Biiroon Itoophiyaa yoo dhageessan biyyoota garaagaraa keessatti lammii keessaniif dhaabattanii kan jirtanii uumaa keessa sodaadhatii adaraa keessanii isa isinitti kenname adaraa kana waadaa kana waaqayyo irraa fuutan malee namarraa fuutan miti. Akka sanatti amanaatoo lammii biyya keessaniitiif dhaabadhaa gaafa sana kabaja argattu isinillee lammii biraa irratti. Kanaaf kan ofii keessanii hin taane kan mana keessaniif hin taane kan dhiigaaf lammii keessaniif hin taane eenyufiyyuu hin taatanii eenyuyyuu isin hin jaalatu. Kanaaf iyyuu adaraa keessan hojii keessanii seeraan hojjedha. Ani kanan isiniin jedhu kanuma isiniin jedha. Obboloota koo sheer godhaa mucayyoo kana gargaaraadha isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura dogoggora jiruuf dhiifama.